Namichi kun boorsaa kana keessaa ba'uu kan dandeenye fi yeroo namni baasuuf yaalutti dhukkubbiin itti dhagahamuun afaan isaa keessaa saantiba warqii kan burqisiisudha. Viidiyoon kun asoosama filimaa ta'uyyuu ergaa bareedaa waan qabuuf afaan Oromoon isiniif dhiheesseera mana follow gochaa na faana bu'aan isiniin jedha. Mucaan kun maqaan isaa Jaaksan jedhama. Jaaksaniif hiriyaa isaa biyya biraa irraa xiyyaaraan boorsaan tokko ergameefii ture. Teekistiin isa qaqqabnaan tiwaayistii yookiin buufata xiyyaaraatti iddoo maashinni meeshaa namaaf laatu bira yoo dhaqu boorsaa isaa qunname. Boorsichis baay'ee waan ulfaatuuf maal akka qabu laaluudhaaf yeroo inni banu namichi tokko keessoo isaatti qabameetoo jira. Jaaksanis rifannootaan waan uumame wallaalee nama hamaa waan se'eef meeshaa waraanaan ofirraa ittisuuf yaade. Garuu namtichi boorsaa keessaa nagaa isa gaafachuudhaan itti dubbachuu eegale. Jaaksanis maal taate jechuudhaan bahuu akka dadhabe itti himnaan hospitaalaan deemuu fedhe. Namtichi garuu hin barbaanne. Ufuma isaaf ol ka'ee deemuuf jecha akka isa gargaaru gaafatee yoo inni kan isa gargaaree baasu ta'e akka isa duroomsus itti hime. Tole jechuun yeroo xarafa miila isaa harkisee as baasutti xiqqoo dhukkubbiin wanta itti dhagahameef saantima warqii afaan isaatiin tufee harka isaatirra buuse. Saantimicha yeroo laalutti abjuuse uyyuu namichoon kun hin shakkin abaarsan abaaramee wal qabatee yeroo dhukkubbiin natti dhagahametti amala koo dhaabbataadha jechuun jajjabeesse. Harreen haada kutte jennaan maarree ufittuu gabaabsitee jedhama. Amala isaa itti himuun daran akka balaaf saaxilamu isa taasisee jira. Jaaksanis kennaa waaqaa shokoksaan dhagahanii osoon shokoksinnaaf kennamuu deemaa laata jechuun namicha gara kutaa isaatti siifatee saantima sana orjinaalummaa yookiin dhugummaa isaa mirkaneeffachuuf kara giddugala baankii biyya sanaa dhaqee yeroo qorachiisutti saantimichi kan dhugaatii fi sharafni isaa ol aanaa kan tahedha. Yeroo kana gammachuu isaa hiriyoota isaa kolleejjii wajjin baratuuf qooduuf seenaa isaa yoo itti himu isaanis mirkaneeffachuuf boorsicha ol fuudhanii lafatti gad yoo deebisan dhugama namichi warqii afaan isaatii harcaasa. Hiriyoonni Jaaksanis isa wajjin tahuudhaan duroomanii argamuuf laalaa isaaf osoon nahin hunduu mataa mataadhaan isa dararuutti seenan. Uleedhaan rukutuun sibiilaan waraanuu fi ilkaan irraa caccabsuun garaa isaan hin nyaanne. Harreetu an du'ee margin jette. Faayidaa mataa isaaniif imimmaan isaa dhokatee iyyee osoo inni rakkoo sana keessaa akka baasan gaafatu garuu isaan adabbii hamma ilkaan irraa caccabsuutti osoo deemanii jiranii hin xiqqaate jechuudhaan iddoo namni hin geenyetti isa fudhachuun humna elektirikii 100 voolteejjii ta'een adabuu yoo jalqaban namichi saantima warqii sana tufuu ni dhaabe. Kana jechuun lubbuun bahaarti jechuudha. Jaaksanii fi hiriyoonni isaas du'ee akka galiin irraa hin cinneef jecha ariitiidhaan elektirikii irraa buqqisuuf ennaa qabatanitti elektirikiin wal irraa walitti dabarsuun battalatti lubbuu isaanii akka dhaban taasise. Namichis hir'ina dhiiga elektirikaan isarra qaqqabeerraa kan ka'e boorsaa keessaa bahuu danda'eera. Soora qocaaf kaa'e allaattiin hin fuutu akkuma jedhan qabeenyi garaa isaa keessaa bahes isumaaf oole. Isaan garaa itti jabaatanis abbaan haqaa isaa tumsee rakkina keessaa isa baasee garjabeeyyiiwwan sana murtee du'aan adabe. Edaanuu miidhurra miidhamuu wayya. Boolla namaaf hin qotin qottus gad hin fageessin tariitii kee ta'aa isa jedhu asoosama kana akkan dubbiseen amane. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Abdii Maanyaa asoosamni kun yoo isinitti tole laa'ik godhaa qophii koo biroon hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa.